nagulkutti. Fakkeenya naannoon isa nagartan kun godina Booranaa aanaa taltallee gandi marmaroo kan jedhamte yommuu ta'u, amma haalli yookiin immoo bakkeen isa nagartan kun yeroo qaraa yeroo gannaa namatti keessa jiraata. Yeroo ammoo lafi bona ta'uun fakkeenyaatti kan bakka horiin durii keessa jiraatu yookiin moona kan jennudha. Yeroo ammakin horii waan nyaata dhabuudhaan horiin baay'een irraa du'e kan jiran immoo bakka roobi jiru deemanii rooba bakka ittiin barbaaduudhaan uummati asii godaansi ka'eera. Fakkeenya kun hunda bakka jireenya ture kootme wal agarsiinya boleessa kun hunda yeroo durii nama keessa jiraataa ture kan sana agartan yeroo amma garuu godaansi jedhanii maatiin kan keessa baatee mana buqqaanidha. Fakkeenya yeroo gannaa bakka naannoo kan wal osoo aannan hin dhuginuu hin galtu. Yeroo ammakin bona ta'uudhaan horiin jiru lubbuun dhabamee kan jiru immoo rooba barbaachisuuf bakka godaansa godhanidha. Bakka waan baay'ee nama sodaachisu. Boleessa nagaa. Ilame hal bona mankee jirtan isa. Hal bona alammaa tarii jira. Alammaa tarii. Uummati karas qofatu. Jimma baqatee. Horiin irraa dhumate. Horii wani tokko hin jirtu. Jechuun yeroo qaraa yeroo durii. Yeroo waggaan kun amjii tokkoffaa yookiin ji lammaffaa. Bartuu Booran keessatti hiikan keessatti lafa bonii ta'ee hin beeku. Beeka kan hin jiru. Bonii jaha gama fakkeeffa dhufu. Beeta. Simee gama fakkeessa dhufu. Ji'a Boni kan dhufu ji'a shanaffaa yookiin ji'a ja'affaa ture. Yeroo ammakin ji'a lammaffaaf ji'a sadaffaa kee bonii dhufeen bonii amma kan sodaachisu jiru maal akka ta'e bon fuulduraaf jiru jira. Garuu yeroo amma ji'a lammaffaa keessa dhufuu fi uummata akka malee rifatee yeroo amma horii dhabee horiin irraa du'ee kan jiru immoo bakka lubbuu horii kana bakka bokkaan rooba yookiin rooba barbaachi asii kiiloomeetirii gara 50 gara 60 kan inni deemaa jiru. Wanta laala bakka kan hunda yeroo qaraan manamaatti irra jiraata. Yeroo ammakin horiin irraa dhumachuun haali naannoo inni kee jiru baay'ee rakkisiisa sodaachisa waan ta'eef lubbuu ofiif yeroo am sodaachisaa jiranudha. Fakkeenya yeroo kun nama gara 200 walitti keessa kan jiraatu yeroo ammakin nama tokko yookiin lama mee eenyutu akka keessa jiraatu kun hunda bakka namni keessa jiraatudha. Naannoo kan kun hunda nam godaansa deemamu. Jimma nama eessa bahe? Koolal kootis. Yeroo tole. Amma kan agartan kun naannoo kan keessatti yeroo qaraa nama hedduutu kan jiraatu jira. Yeroo amma namni hunda haala bonaa wal qabatee horii waan irraa baay'ee yookiin bakka roobii jiru horii qabatee deemuuf naannoo kanarraa buqqa'ee godaanara. Kan agartan kun man tokko naannoo irraati nam tokko kee jiraatu kulleen nama maanguddoof yookiin namoo harka qalleeyyii ta'anii gara deeman dhabuudhaan kaasitti hafanii jiranudha. Haali godina Booranaa bona irra jiru kana fakkaata. Dhalaa hiriyoota koo wanta dandeettanuun akka nu deeggartu warrootni TV nagaruu dandeettanii kanneen akka YouTube, Telegram maalirraan wantoota adda addaa irraa dhaga'uu jirta waan godina Booranaa keessa jiru. Jechuun gurraan dhageettan malee haala kee jiru osoo ijaan agartanii wanta baay'ee nama sodaachisuu fi haala kanaan dur hin baratamnedha kan godina Booranaa keessa waan ta'u jiru. Wanta guddaa irra wanta guddaa irra fedhiin keessan yookiin namoo wanti isaan guddaa ittiin nu gargaaruu dandeettan bakkuma jirtanutti kadhannaadhaan jechuun Booranis duris wantuma dhabe irratti aadaa ofii qaba. Aadaa ofii murteeffatu waan qabuuf odaa ofii jara taa'eetiin gargaaraa kadhatu. Amma waan dandeettan nu kadhannaa nu gargaaraadha. Galatooma waa'ee godina Booranaa keessa jiru haala xiqqaa tokko isaan hubachiisee jira. Galatooma isaan jira. Dhiiroo nagaan oola. Lafi bona. Oh, dhiiroo banne. Wara anka gos kana yuna gar diro. Arra karen akka jakki isa kana. Wala bra. Arra.
Mula kun mulus. Wah, wanisa. Wanta takka hin baratan yeroo hawaasni Adi nama yuk sodajis. Dorong jiralan. Ora awanis. Awan itu mati di matahari. Ini nggak agak necak. Kayak ada takut. Fakirnya kun godina Boorana ana taltale gandi kumani. Gandi marmaro. Fakirnya kallo kan jedhan. Fakirnya umat kiyya yommuu sana agartan bakki kun bakka marri tokko kin namoo akka haala bonaa kan mul'isu. Me fakirnya namni video kana akka tasaa agartan me laalame bakka horii wanyaatu keessa hin jira. Wanti tokko hin jiru fakkeenyaati waa'ee baay'ee qora'an. Kan isin agarru jirtan kun uummati yeroo ammaa asitti walitti qabamee wanta wal mari'achuu jiru jira. Haga tokko hubannoo sanii kennu. Uummati amma isin agartan kanas jala taa'ee hubannoo fi yaada wal jijjiiruu jiruu fi haala nageenya wal qabate kadhannaa kan gochuu jiru. Fakkeenyaatti yeroo ammaa godina Boorana keessatti buni hin baratamne yookiin immoo yeroo isaa eeggatee hin dhufin baay'ee sodaachisaa kan ta'e midhaanaaf horii hedduudhaan barbadeessee lubbuu namaaf sodaachisaa yeroo inni irra jirudha. Kanaan wal qabatee haala biyyoota nageenyaadha. Fakkeenyaaf Itoophiyaan keessatti biyyootni Itoophiyaa yookiin immoo kan amma akka biyya adda addaa kan irratti wal didanii waa'een Itoophiyaa yaaddessituutu kan taateef kanneen fakkeenyatti junta jedhanii kan Itoophiyaan yeroo wal diduu jiranu akkamitti yeroo bona kanatti warra wal dhiirri jiruuf deeggarsa goona akkamiin dammoo bona kana gara waaqayyoodhaan uummati walitti bahee kadhata waa'ee nageenyaa waa'ee biyyaa waa'ee bona kanaa wal qabate akkaataa marii fi kadhannaa gara waaqayyoodha taasisee irratti xiyyeeffatee dubbachuu jiru namni hunda yaada qabuu fi akkaataa jireenya addunyaa kana haala biyya Itoophiyaa kanarratti jirtuu fi haala nageenyaaf bonaa wal qabate haala xiqqoo tokko hubannoo walii kennaa yaada adda addaa walii kennan jirudha. Yeroon kun bara 2014dha. Yeroo kanaan dura Boorana keessatti hin baratamne yeroon kun yeroo bonaa miti Kan agartan kun ammoo barumsa. amma Fakkeenya ji'a shanaffaa man fi barumsaa ji'a kutaa ja'affaa tokko keessa ganda. yeroo ammaa kun garuu nam deeggarsa gara mootummaan kan